Namoonni kunniin daldala addunyaa kanarratti milkaa'ina guddaa qaban keessaa tokko gaggeessu. Gariin isaanii dubbisuu hin danda'an ta'us yuunivarsiitiin beekamaan addunyaa Harvard qorannoo gaggeesseera. Namoonni kunniin eenyu? Daba waalaa waliin wal baraan affeerraa keenya. Hordoftootaa fi dhageeffattoota keenya qaqqaalii, nageenyaa fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun Muraad Mo Productionidha. Maatii Muraad Mo Production ta'uuf mallattoo subscribe tuqaa. Nuti waggaa 130 nyaata mana keessatti bilchaate Mumbai keessatti geessaa kan turre Daba Waalaa jedhamna. Daba Waalaan tajaajila geejjiba nyaataa kan durii keessaa isa tokko. Guyyaa guyyaan Daba Waalaan sa'aatii 3 hin guunne keessatti laaqana 200,000 ol kan geessan yoo ta'u, dogongorri isaan biratti zeeroodha jechuun ni danda'ama. Akkasumas wanti nama ajaa'ibu kana hunda kan raawwatan teknooloojii tokko osoo hin fayyadamin aappii fi iskaan koodii tokko malee hojjechuu isaaniiti. Yuunivarsiitiin beekamaan Harvard akka malee waan dinqisiifateef kanaaf Daba Waalaa qorachuuf murteesse. Dhaadannoon keenya dogongorri sodaachisaadha kan jedhudha. Sadarkaan sirrii ta'uu keenyaa parsantii 99.9dha jedhu. Akka kanatti hojii salphaa taasisu. Guyyaa keessaa sa'aatii 3 irraa kaasee gareen Daba Waalaa tokko naannoo keessa socho'ee qodaa yookaan meeshaa laaqanaa walitti qabuu eegala. Meeshaa hunda kana baachuuf konkolaataa yookaan mootarsaayikilii hin fayyadaman. Sababni isaas cufamuun tiraafikaa tasa uumamuu danda'a. Daba Waalonni biskileetitti fayyadamuun saanduqa laaqanaa gara buufata baaburaa kan dhiyoo jirutti geessu. Buufata baaburaa biratti Daba Waalonni garee biroo kan laaqana geejjibsiisan gara yaadame geessaniif kennu. Akkamitti kana hunda eessatti akka geessan beekuu danda'an jechuu dandeessu. Isaan sirna koodii mataa isaanii kan saanduqa laaqanaa tokkoon tokkoo gubbaa irratti barreeffameen dhimma bayu. Kunis akka koodii mataa isaanii kan tokko tokkoo isaanii eessatti akka geessan itti hima. Kun nyaata kaandivaalii irraa dhufedha. Koodii gara gubbaatiin ofirraa qaba. Nyaatni kun gamoo kana waajjira kutaa 3ffatti geeffama. Dhaabbileen deliverii ajaja hordofuuf teknooloojii walxaxatti fayyadamu. Garuu Daba Waalaan waan salphaa haala salphaan fayyadama. Nyaata idilee geessuun qaala'aa ta'uu danda'a. Garuu Daba Waalaan ji'atti $10 hanga $18 qofa kafalchiisa. Haala kanaan maamiltoota isaanii gammachiisu. Waggaa 130 oliif teknooloojiitti osoo hin fayyadamin daldalli isaanii ammallee hojjechaa jira. Miseensa isaanii 5,000 ol dhaqqabeera. Mootiin maqaan isaa Charles mootii London bara 2005tti waa'ee Daba Waalaa beekuuf isaan daawwateera. Addunyaa kana kan wanti hundi walxaxaa fi ulfaataa ta'aa dhufe keessatti mee jara kanarraa waa haa barannu. Furmaanni gariin yeroo tokko tokko salphaa ta'uu, waa salphisuu ta'uu danda'a. Hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan komentii nu dhaqqabaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatina.